Salaata keessa dalagaa dalagamuu qabu tokko osoo kan dagannu ta'e maal gochuu qabna? Osoo salaata keessa dalagaa tokko kan daballu ta'e yookaan ammoo osoo kan hir'isnu ta'e akkasuma osoo kan shakkinu ta'e maal gochuu qabna? Shari'aan maal godha jedha laata? Inshallah viidiyoo kana keessatti waa'ee sujuuda sahwii yookaan sujuuda daguutiin wal qabatu takkaa takkaa isaatiin ilaallaa sirriitti dhaggeeffadhaa, adda baafadhaa, qabadhaatiin hubadhaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سجود دقو يوكان سجود سهويدا سجود ندقو يوكان سجود نسهويدا مالي أكاتا كمين بؤما كجد إن شاء الله تقو إساتي وجيل الله سجود سهوي يجوني سجود سببا صلاة كيساتي دلقا تقو دقتاني فجتشا بؤمودا إني مال جدما سجود سهوي يوكان سجود دقو jedhameetiin beekama jechuudha. Sujuudni daguu sujuuda lama kan namni tokko salaata keessatti hanqina dalagee qurcuudhaaf jedheetiin bu'uudha. Hanqinni yookiin dabaltii namni tokko sababa dalageef jecha sujuudni inni buusuun maal jedhama? Sujuuda sahwii yookaan sujuuda daguu jedhama jechuudha. Sujuudni daguu sababaan isaa yeroo argame salaata sunnaatii fi salaata waajibaa keessatti illee ni bu'ama. Namni tokko sababaan sujuuda daguu isa buusisiisu yoo itti argame salaata waajibaa keessattis salaata sunnaa keessattis sujuuda sahwii kana yookaan sujuuda daguu kana bu'uu qabaa jechuudha. Sujuudni daguu eenyutu bu'aa? Imaamaa fi nama kophaa salaatutu bu'a. Namni sujuuda daguu kana bu'u nama imaama ta'ee fi nama kophaa salaatu qofatu bu'a. Namni imaamatti hidhatee salaatu yookaan ma'muuma ka jedhamee beekamu sujuuda sahwii yookaan sujuuda daguu hin bu'u. Garuu arkaana salaataa keessaa yoo dhiise inshallah waa'ee arkaana salaataa keessa seentanii ilaaluu dandeettanii namni san dhiise salaatiin isaa yoo waan hin jirreef jecha duuba deebee salaatuu qabaa jechuudha. Garuu dalagaalee biroo keessatti namni ma'muumaa yookaan namni imaamatti hidhatee salaatu hin bu'uu jechuudha. Sujuudni daguu zikrii fi akkaataa keessatti akkuma sujuuda salaataati. Akkuma sujuuda salaataa keessatti bu'amuu san zikriin jedhamullee akkasii akkaataan itti bu'amullee akkaatama sanii jechuudha. Sujuuda sahwiitii wanti wal qabatu gabaabatti kana ibsa bal'aa immoo inshallah akkaataa armaan gadii kanaan ilaalla. Sujuuda sahwii yookaan sujuuda daguu ka jedhamu kana ulamaa'iin akkaataa sadi'iin argamaa jedhaniitiin akkaataa sadi'iin armaan gadii kanatti qoodaniitiin kaa'u. Tokkoffaani sujuudni sahwii yookaan sujuuda daguu kun salaata keessatti dalagaa tokko yoo hir'isan bu'ama jedhani. Lammaffaan yoo dabalani salaata keessatti dalagaa tokko yoo dabalan. Inni sadaffaan ammoo shakkiidha. Salaata keessa yoo kan shakkan ta'e bu'amaa jedhanii inshallah mee wantoota kanneen tokko tokko isaaniitiin haa ilaallu. Hir'isuu yoo jedhamu dalagaa salaata keessatti salaatamuu qabu yookaan ammoo jecha salaata keessatti jedhamuu qabu yookaan akkaataa salaata keessatti dalagamuu qabu tokko namni tokko yoo kan hir'isu ta'e yoo kan dhiisu ta'e yoo kan irraanfatu ta'e yookaan dagatu ta'e sujuuda sahwii bu'uu qabaa jechuudha. Yeroo kan bu'a kamirratti bu'a inshallah ka jedhu ilaalla. Hir'inni salaata keessatti argamu karaa sadi'iin armaan gadiitiin argamaa jiran ulamaa'iin. Tokkoffaani attahiyyaata duraa ka jedhu waajiba salaataa keessa seenaa inshallah kanneen lamaa walirratti ilaalla. Attahiyyaata duraa dagachuu. Attahiyyaanni duraa waajiba salaataatiin tokkuma kanneen lachuu walumarratti ilaalla. Waajiba salaataa 8 inshallah waa'ee sanii viidiyoo seentaniitiin ilaaluu dandeessu. Dalagaa 8 sanniin keessaa tokkochuma namni dagate irraanfateetiin yoo kan dhiisu ta'e dagateetiin yoo kan bira dabru ta'e maal godhaa? Sujuuda daguu yookaan sujuuda sahwii kana bu'uu qabaa jechuudha. Waa'ee isaa inshallah mee akkaataa armaan gadiitiin bal'isnee ilaalla. Keessattuu yeroo baay'ee ka argamu kamii attahiyyaata duraa yookaan tashahuda jalqabaa dagachuudha. Namni tokko dagatee osoo ka ol ka'u ta'e maal gochuu qaba ka jedhu inshallah viidiyoo kana keessatti inshallah ni ilaalla. Tokkoffaan kana. Lammaffaan arkaana salaataati. Namni tokko osoo arkaana salaataa 14 jiran keessaa tokkochuma osoo dagatee kan dhiisuuti salaanni isaa jalaa bada yoo waan san fide malee. Sujuuda daguu qofa bu'uun bakka isaan bu'u yookaan isaan sirreessu. Maal gochuu qaba? Wanta san mataa isaa fiduu qaba. Yoo kan dhiisu ta'e waan san mataa isaa fiduu qaba jechuudha. San inshallah fakkeenyaan ni ilaalla. Ittaaneen sadaffaani sunana salaataati. Namni tokko dalagaalee sunana salaataa jedhamanii beekaman viidiyoo seenaatiin ilaala. Yoo dalagaa sanniin kan dhiisu ta'e salaatni isaa hin badu homa takka isarra hin jiru jechuudha.
sujuuda daguullee bu'uu hin qabu, dirqama hin qabu jechuu. Akkasii hir'isu wanti jedhu akkaataa sadii armaan gadii kanniiniin argamaa jiran ulamaa'iin kan sujuuda daguu keessatti bu'amu eenyuun keessatti waajibaata salaataatii fi arkaana salaataa keessatti. Waajibaata salaataa keessatti sujuuda daguu yookaan sujuuda sahwii qofaatu bu'ama. Arkaana salaataa keessatti ammoo matamawwan saniitu fidama. Sunana salaataa keessatti ammoo sujuuda daguu yookaan sujuuda sahwii bu'uun namarratti dirqamaa miti jechuudha. Mee inshaallah ahkaamota wantoota beekamuu qaban haa ilaallu. Tokkoffaani namni tokko osoo rakaa salaataa hir'isee salaate yeroon isaa yoo hin fagaatin ta'e rakaa san fideetiin salaatuu qaba. Yoo yeroon salaataa inni irraa bahe sun yoo kan dheeratu ta'e maal gochuu qaba? Salaata san deebisuu qaba. Fakkeenyi isaa akkamii? Fakkeenya namni tokko salaata zuhrii 4 salaatuu kan qabu fakkeenya 3 salaate. 3 salaateetiin salaama baafate. Xiqqooma osoo jedhee odoo zikrii jedhaa jiru yookaan achi yoo ol ka'u akka 3 salaate yaadate. Maal godhaa namni kun rakaa takkatti hafte san ol ka'ee dhaabatee salaatee ergaa odoo salaata isaa hin xumuriin dura maal godhaa? Sujuuda daguu yookaan sujuuda sahwii ka jedhamu kana bu'aa jechuudha. Erga sujuuda kana bu'ee booda salaama baafateetiin salaata isaa xumurataa jechuudha. Akkaataa kana inshaallah tokkoffaan kana itti aansee arkaana salaataati. Namni tokko osoo arkaana salaataa irraa hir'ise fakkeenya arkaana salaataa irraa hir'isu jechuun sujuuda salaataa 2tu bu'ama. Fakkeenya rakaa tokko keessatti sujuuda 2tu bu'ama. Sujuuda 2 bu'amu kana keessa namni tokko meeqa bu'aa? Tokkocha bu'e. Osoo tokkocha qofa kan bu'uuti tokkochi jalaa hafee jira. Maal gochuu qabaa? Ulamaa'iin namni kun sujuuda takkatti dagate kana deebiseetiin bu'uu qabaa jedhan. Garuu iddoo itti aanu sadarkaa itti aanutti yoo kan dabru ta'e rakaan sun jalaa baddii jedhan. Kana jechuun akkamii? Fakkeenya namni tokko sujuuda 2 bu'uu qabu keessaa sujuuda tokkocha qofa bu'eetiin sujuuda 2ffaa ni dagate. Sujuuda 2ffaa dagate kana yoo salaata rakaa itti aanuuf ol ka'ee dhaabatu yaadate qiraatitti hin seenne. Ulamaa'iin gariin maal jedhanii? Namni kun yoo qiraatitti hin seeniin ta'e akkuma ol dhaabateen fakkeenya osoo kan yaadatu ta'e gadi deebi'eetiin sujuuda 2ffaa kana bu'ee achi booda salaata isaa itti fufaa jedhan. Achi boodarratti sujuuda daguu bu'aa jedhan. Ulamaa'iin gariin akkana jedhan. Ulamaa'iin gariin ammoo marsaa itti aanutti rakaa 2ffaa keessatti iddoo sujuuda dagate san yoo kan ga'u ta'e rakaan sun ni baddii jedhan. Iddoo sujuuda kan dagate san yoo hin gahini duuba deebi'eetiin sujuuda 2ffaa bu'ee achi booda salaata isaa itti fufaa. Salaanni isaa ammoo jalaa hin baduu. Boodarra maal godhaa? Osoo salaama hin baafatin dura sujuuda 2 bu'eetiin salaama baafataa jedhan. Akkasii as ol iddoo qiraatii yoo hin eegalini namni tokko ol ka'eetiin qiraatii yoo kan hin eegalin ta'e duuba deebi'eetiin sujuuda 2ffaa san bu'aa achi booda salaata isaa itti fufaa jechuudha. Ifanatti fakkaataa wanti ani ibse kun yoo isiniif hin galin ta'e inshaallah koomentii irratti na gaafadhaa isiniif ibsa. Itti aansee dhimmi ibsamuu qabu dhimmi yeroo baay'ee namoota hedduu irraa argamu maalidha? Attahiyyaata jalqabaa dagachuudha. Fakkeenya salaata zuhrii fudhaa. Salaanni zuhrii rakaa 4 qaba. Attahiyyaata meeqa teenyaa? 2 teenyaa. Attahiyyaata 2tu jira yookaan tashahuda 2tu jira. Attahiyyaata 2 jiru keessa namni tokko ka jalqabaa dagate. Osoo kan jalqabaa kan dagatu ta'e maal gochuu qabaa ka jedhu mee inshaallah haa ilaallu. Attahiyyaata attahiyyaanni jalqabaa akkuma jalqaba dubbannee barnoota as duraa keessatti illee akkuma ilaalle waajibaata salaataa 8 keessaa isa tokkodha. Isa dagachuuni wal qabatee inshaallah wantoota armaan gadii haa ilaallu. Tokkoffaa namni attahiyyaata jalqabaa dagate salaatni isaa hin baddu. Dagateef jecha salaanni isaa jalaa hin baddu tokko. Lammaffaa namni tokko erga dagate booda ol jedhee yoo dhaabate gadi hin deebi'u. Fakkeenya namni tokko attahiyyaata jalqabaa dagateetiin ol ka'e. Yeroo ol ka'u san yoo qaxxi jedheetiin ol dhaabate duubatti hin deebi'u. Salaata isaa akkasuma itti fufaa. Xumura irratti maal godhaa? Sujuuda daguu bu'aa jecha osoo salaama hin baafatiin dura. Lammaffaan kana sirriitti hubadhaa. Sadaffaan namni tokko erga dagate booda ol jedhee yoo kan hin dhaabatin ta'e yoo fakkeenya odoo ol ka'aa jiru yoo miila isaa ol fuudhu akka attahiyyaata yookaan tashahuda hin ta'in yaadate maal godhaa namni kun gadi deebi'a. Attahiyyaata isaa taa'ee qara'aa jechuudha. Inni sadaffaan kana sirriitti hubataa deemaa wantoota kanniin. Inni afraffaan namni imaamatti hidhatee salaatu osoo dagatee ol jedhee dhaabate illee deebi'eetiin imaama isaa hordofa malee akkuma ol ka'een ittiin fufu.
garuu homaa isarra hin jiru. Sujuuda daguu sujuuda mana hin bu'u. Kana jechuun akkamii imaamatti hidhatee osoo salaataa jiru maal ta'e namni tokko hin dagate. Dagateetiin maal ta'e attahiyyaata silaa ka taa'uu qabu ol ka'ee dhaabate. Imaamni taa'eetiin attahiyyaata qara'aa jira. Ka ol ka'ee dhaabate kun namichi kun maal ta'uu qabaa? Gadi deebi'eetiin imaama isaa hordofuu qabaa jechuudha inni afuraffaan kana. Inni shanaffaani imaamni osoo dagatee ol ka'e namni imaamatti hidhate isa hordofuu qaba malee hin taa'u. Fakkeenya imaamni kiyya kasna salaachisaa jiru attahiyyaata jalqabaa dagateetiin ol ka'e. Namni imaamatti hidhatee salaatu imaamni kiyyan dogongoree jedhee ofii isaatii taa'uun hin ta'u. Imaama hordofuu qabaa jechuudha attahiyyaata jalqabaa kana keessatti. Waan biroo keessatti hordofuu dhabuu danda'a. Inshaallah sanii iddoo isaatti ni ilaalla. Ammaaf garuu attahiyyaata jalqabaa kana imaamni yoo dagatee ol ka'e namni duubaan salaatullee maal ta'uu qabaa? Allah subhaanallah jedhee yaadachiisee yoo imaamni qaxxi jedhee ol dhaabate imaamuma hordofeetiin ol ka'aa jechuudha. Inni jaaffaani sujuuda daguu osoo salaama hin baafatin dura bu'ama. Osoo salaama hin baafatin dura bu'amaa jechuudha. Wanti attahiyyaata jalqabaa dagachuudhaan wal qabatu kana wanti hundi ibsameera jedheetiin yaadaa. Waan isiniif hin galin waan hafe koomentii irratti inshaallah gaafachuu dandeettan yookaan lakkoofsa kiyyaan inshaallah telegiraamii irratti ni dubbisuu dandeettanii jechuudha. Ittaansee akkaataan sujuudni daguutti argamu inni lammaffaan maalidha? Dabaluudha. Salaata keessatti dalagaa hin jirre tokko osoo itti daballee maal goona ka jedhume inshaallah haa ilaallu. Dabaltiin salaata keessatti argamu akkaataa armaan gadiitiin argama. Isaanis tokkoffaani namni tokko daguudhaan raka'aa rukuu'a yookaan sujuuda osoo dabalee sujuuda daguu ni bu'a. Kana jechuun maalidha? Fakkeenya salaata subhii raka'aa lama kan salaatamu namni tokko maal ta'e ol ka'eetiin rakaa sadaffaa salaate. Osoo rakaa sadaffaa salaatee osoo dagateetiin kan salaatu ta'e beekaa yoo kan hin salaatinii dagatee yoo kan salaatu ta'e maal godhaa? Rakaan takkattiin sun bilaashaa sujuuda daguu bu'aa jechuudha. Akkasuma rukuu'a salaataallee osoo rukuu'a takkattii bu'amu san inni itti deddeebi'ee lamaa sadii osoo bu'e beekaa yoo kan hin bu'in ta'e dhumarra maal godhaa? Sujuuda daguu bu'aa jechuudha. Maa dalagaa salaata keessatti hin jirre waan dabaleefi jechuudha. Tokkoffaan isa kana. Lammaffaa namni dagatee salaata keessatti waa dabale yeroo yaadate irraa duubatti deebi'uu qaba. Inshaallah kana ni ilaalla. Fakkeenya dalagaa tokko akka dagateetiin dabale yoo ka yaadatu ta'e maal gochuu qaba? Duubatti deebi'uu qaba. Dhiisuu qaba dalagaa dabaleetiin dalagaa jiru kana jechuudha. Inshaallah mee fakkeenya tokko ni ilaalla boodatti. Inni sadaffaani sujuudni daguu salaama ergaa baafatanii xumuran booda bu'ama. Kan dabaltiidha. Namni dabale salaata keessa dalagaa tokko namni dabale erga salaama baafate booda maal godhaa? Sujuuda daguu bu'aa jechuudha. Iddoon kun iddoo hubatamuu qabu sirrii hubadhaa. Rakaa salaataa dabaluu. Namni tokko akkuma fakkeenya amma isiniif kaase fakkeenya salaata zuhurii rakaa afur salaatamu kana osoo shanaffaadhaaf ol ka'e maal gochuu qaba ka jedhu inshaallah wajjin ilaalla. Tokkoffaani rakaa salaataa keessatti namni dagatee dabale iddoo yaadate irraa duubatti deebi'a. Fakkeenya salaata zuhurii rakaa afur salaatamu kana namni tokko dagateetiin rakaa shanaffaadhaaf ol ka'e. Rakaa shanaffaadhaaf kan ol ka'ee qiraatii irra jiru fakkeenya alhamdulillahi rabbil aalamiin jedhee osoo kan eegalullee ta'ee maal gochuu qaba? Gadi deebi'ee taa'eetiin attahiyyaata qara'uu qaba. Afur irra gadhaabuu qaba malee ka shanaffaa san baakki takkatti ma eegalee amma ima xumura jedheetiin itti fufuun hin ta'u. Sirrii miti. Ulamaa'iin salaanni nama tokko baduu danda'a jedhan yoo beekaan ka gadi deebuu dhabu ta'e. Kanaaf gadi deebuu qabaa jechuudha. Tokkoffaan isa kana. Fakkeenyaaf akkuma isinii kaasee salaata zuhurii rakaa afur salaatamu osoo shanaffaaf ol ka'ee dhaabate namni tokko iddoo jirurraa duubatti gadi deebi'ee attahiyyaata erga qara'ee xumuree booda salaama baafata jalqaba. Erga salaama baafate booda sujuuda daguu yookaan sujuuda sahwii ka jedhamu kana rakaa lama sujuuda lama bu'aa jechuudha. Akkuma jalqabarra isinii dubbadhe. Namni imaamatti hidhatee salaatu rakaa dabalamte keessatti imaama hin hordofu. Fakkeenya imaamni rakaa shanaffaadhaaf ol ka'ee jira. Akkuma fakkeenya ammaa kana keessatti imaamni rakaa shanaffaadhaaf yoo ol ka'e warri imaamatti duubaan hidhatee salaataa jiru imaama hordofaniitiin ol ka'an. Yoo ka ol ka'an ta'e beekan yoo ka ol ka'an ta'e salaanni isaanii ni badaa jiran ulamaa'iin. Taa'uu qaba. Taa'eetiin maal godhaa? Attahiyyaata jedhee waan attahiyyaata keessa raawwatuu qabu taa'eetiin imaama eega malee osoo imaamnu gad deebuu kan dhabu ta'e
imaama hordofeetiin salaata rakaa dabalamtee keessatti imaama wajjin salaatuun sirrii miti jedhan. Taa'eetiin eeguu qaba. Imaamni qalbiin isaa ani bakka 4 salaataa jiraa jedhee yoo ka 5ffaa salaatu ta'e imaamni haa salaatu. Garuu namni duubaan salaatu 5ffaa ta'uu yoo kan ergixii ta'e kan beeku ta'e imaama hordofuu hin qabu jechuudha. Iddoon kun iddoo namni hedduun itti dogongoraa jiru sirriitti hubadhaa, namni biraallee akka sirreeffatu taasisa. Itti aansee namni tokko osoo salaanni jala dabree jiraate fakkeenya yeroo inni ol seenu imaamni rakaa tokko jalaa salaatee jira, rakaa 3 dhaqqabate, imaamni dogongoree rakaa 4ffaadhaa rakaa 5ffaadhaaf ol ka'ee jira. Namni tokko ka rakaan tokko jala dabre rakaan imaamni dabaletuun isaaf maal taati? Rakaa 4ffaa taati. Akkas jedheetiin osoo rakaa 4ffaa ka godhatu ta'e sirrii miti jedhan ulamaa'iin. Rakaan jala dabarte rakaa jala dabarte san deebisuu qaba malee takkatti imaamni dogongoraan fide kana itti guuttatuu hin qabu jedhanii. Namichi jala dabriinsa jala dabartee jirti. Kanaaf maal gochuu qabaa? Ol ka'eetiin imaama booda erga imaamni salaama baafatee booda ol ka'ee rakaa takkatti jala dabarte san itti guuttatuu qaba malee rakaa tana yaa'u imaamnu naa fidee jira, ta dogongoraa tana imaamnu itti naa guutee jira jedheeti yoo kan salaata isaa xumuratu ta'e salaanni isaa hin xumuramnee jedhan ulamaa'iin. Iddoo kana sirriitti hubadhaa, sirriitti xiinxallaa. Itti aansee akkaataan sujuudni isaa itti argamu akkaataan sadaffaan shakkiidha. Salaata keessa osoo kan shakku ta'e namni tokko shakkiin kunillee meeqa qoodama kan jedhu inshallah ni ilaalla. Maal godha? Shakkiin akkaataa lamatti qoodamaa jedhan ulamaa'iin. Tokkoffaan yaadni tokko yoo kan caalu ta'e, kana jechuun waa lama shakkee, waan lamaan shakkee keessaa tokkochi yoo kan caalu ta'e maal godha? Yaada shakkii uuman lamaan keessaa isa biratti caalaa kan ta'e dalaguu qaba namni tokko. Fakkeenya rakaa 3 moo 4 ka jedhu shakkii. Qalbiin isaa meeqa isaan jetti? Cimatti qalbiin isaa 3 isaan jetti. 3 jedheetiin yaada. Qalbiin isaa cimatti yoo 4 isaan jette 4 jedhee yaada. Kanaaf ka qalbiin isaa cimatti kana jetteetiin itti himte, qalbiin isaa moor itti tilmaaman itti dhiyeessite shakkii keessaa yaada caalaa ta'e fudhataa jechuudha. Namni akkana ta'e sujuuda dagguu yookaan sujuuda sahwiidhaa yeroo kamitti bu'a? Xumura irratti ni bu'a, garuu yeroo kamitti bu'a? Salaama erga baafate moo osoo salaama hin baafatiin? Salaama erga baafatan booda bu'amaa jechuudha. Akkuma ka dabaltiisan jechuudha. Salaama erga baafatan booda bu'an. Inni tokkoffaan kana. Inni lammaffaan yaadni caalu yoo hin jiraatin ta'e. Fakkeenya namni tokko salaata zuurii 3 moo 4 salaate ka jedhu shakkee. Yaaduma ittiin wal caalchisu dhabe. 3 salaate jechuufillee kan 3 waan 3 ittiin salaate jedhu hin dhabe yaada. 4 jechuufillee waan 4 ittiin murteessu dhabe. Lamaan yoo shakkii itti buusanii 50% ta'e maal gochuu qabaa? Yaada xiqqaa qabata. Yaadni xiqqaan meeqa? 3 salaate jechuudha. 3 fi 4 keessaa yoo shakke meeqa kamirra dalagaa? Ka 3 jedhu sanii dalageeti sujuuda sahwiidhaa boodarratti bu'aa jechuudha. Rakaa 4ffaallee salaatee sujuuda sahwii boodatti bu'a. Yeroo kan bu'a sujuuda sahwii salaama osoo hin baafatin dura bu'aa jechuudha. Kuni salaama osoo hin baafatin dura kan bu'amuudha jechuudha. Erga salaama baafatan booda shakkiin argamu dhiibbaan qabu. Namni tokko erga salaata isaa xumuree geeffatee zikriillee jedhee bakka hundumaa hunda erga xumurate booda osoo sheexanni abbuu rakaa gana salaattee bare salaanni kee bar guutuu miti osoo jedheetii shakkii kan itti buusu ta'e ulamaa'iin wanti akkanaa rakkoon qabu dhiibbaa takka illee hin qabu jedhan. Maa sheexanatu waswasaadhaaf jecha itti fida malee ka salaata boodaa kana ka salaata keessaati malee ka dhiibbaa qabu salaata booda shakkiin nama dhaga'amu rakkoon qabu jedhan. Akkasii iddoo kana akkana hubatuu qabnaa. Iddoon kun iddoo sirritti hubatuu qabdanidha. Viidiyoo kana mee hin ifatina irra deddeebi'aatiin sirritti dhaggeeffadhaa, hubadhaa. Daqiiqaan dheeratullee garuu waa hedduu waan isin fayyadu keessa jira. Irra deddeebiidhaan inshallah dhaggeeffadhaa, hubadhaa isiniin jedha. Barnoota dabalataatii fi yuutuubii irratti Mujaahid Fillah ka jedhu kana sabskiraayib godhaa hordofaa. Tiiktookii Mujaahid Fillah 2 jedhu barnoota diinii achiin kennullee hordofuu dandeettanii. Telegiraamii irratti Ataabduu Islaam Apologist ka jedhu I fi I'n kun qubee gurguddaadha. Akkasitti telegiraamii irra sarchi godhaatiin barnoota diinii keessan koottaa hordofaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.